Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan gaarii baga jiraata isiniin jecha har'a aappiileen ani itti fayyadamaa jiru keessaa aappiilee VPN intarneeta dalagsiisanii gariin bilaash dalagsiisan gariin kabaatii dalagsiisanii warroonni zayinii moobaayilii sawaa wantoota garaagaraa warroota fayyadamtaniif aappiileen ofirraa qabu hunda akkamitti akka itti fayyadamaa jiru isin garsiisa. Akkasumas aappiileen jijjiiramanii jiru, akkasumas aappiileen amma dura dalaguu didanillee ka amma dalagaa jiran akka ajaa'ibaatti dalagaa jiran ni jiru isin garsiisa. Nafaana turaa isiniin jecha like share gochuu hin dagatinaa. Akkasumas obboleewwan kiyya warroonni YouTube channel kee jalatti argamtan hundi keessanuu like godhaa. Like gochuu yeroo like gootan kana namoota hedduu bira gaha waan ta'eefu like gochuun kasaaraa tokkollee isin hin qabu. Mee arjaa like tahaadha hunda keenya bu'aa qaba. Namoonni hedduu waa kana hin beekne kan itti rakkatan hedduu jira. Akka bira gahu like share gochuudhaan dagatinaa isiniin jira. Akkasumas subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Follow gochuudhaan TikTokii illee warningiin haga ammaatti har'aan kaane TikTok illee gubachuun ni mala rakkoon qabu. Akkasumas akkota namoota biraa akka gahan share godhaadhaan isiniin jedha. Aappiilee ani itti fayyadamaa jiru kana keessa aappiilee argaa jirtan aappiilee 5 isinii qabadhee dhufe kan keessa aappiin kuni ka amma dura namoonni hedduun itti fayyadamaa turan nama beeksisee nama hedduu akka itti fayyadaman godhaan ture. Ofiillee yeroo dheeraaf itti fayyadamaa ture gara baatii lamaa wayiitti. Haa ta'u malee aappiin kun yeroo ammaa kanatti dalagaa jira. Dalagaa osoo jiruuti ka aappii kana oomishe aappiidhuma kana fakkaatu gallakkiseera. Aappii sun garuu hundi isaatuuma furmaatan arganne akka ajaa'ibaatti osoo dalaguu karaa daqiiqaa ittiin dabalataniif karaa daqiiqaa fakkeenyaaf amma aappii kana yeroo dalagsiisnu bakka daqiiqaa dirqama daqiiqaa argachuudhaaf sa'aatii bitachuudhaaf bakka al jedhu kana tuqne bakka firii viidiyoo dalagsiisu kana irratti yeroo cuqaasne viidiyoo dalagsiisuu didaa jira. Sababa saniitiif abbaan aappii kana oomishe maal godheeraan telegiraama isaa jalatti linkii ergee linkii saniin akka namoonni aappii haaraa buufatanii aappii sun immoo aappii kana aappii san download erga godhatanii booda aappii kana sinii dhufa. Garuu aappiin kunillee ammaaf ni dalagaa. Ani garuu yeroo tokkoon itti yaalesaa akkuma argaa jirtan kinoo kileera jijjiiree waan sanirraa hedduu adda ta'e illee qabu kileeruma jijjiiranitti fakkaatanii garuu aappii haaraa buuseera. Ni dalaga akka ajaa'iba dalagaa dalagisaallee hedduu namatti tola. Haa ta'u immoo aappii ka duraan aappiin beekamu aappiin tunillee yeroo duraa yeroo hedduudhaaf turte gara baatii lamaa olii dhaabbattee turte dalagaa dhaabbattee turte. Garuu yeroo ammaa kana akka haaraatti oomishanii fi wantoota hedduu keessatti update godhanii sim kaardileen garaagaraa akka ajaa'ibaatti irra dalagan akkasumas siistemoota haaraa of keessatti oomishattee kun akkuma argaa jirtan kana yeroo duraa san as keessatti wantoonni kun hin jiran turanii wantoota kanallee gara dileet irraa godhanii haaraatti oomishanii akkasumas wantoota argaa jirtan kana hunda isaaniiluu asitti akkuma argaa jirtan kana wantoota kana reefu ammaan tanatti galchanii amma asirratti moobaayilii zayinii sawaa jaawwii shari'aa moon shari'aa yaaquu jedhamu shari'aa yaaqoot jedhamu warri qabdan kan Masuudii keessa jiraatan firii intarneeta dalagaa akkasumas zayinillee ni dalagaa. Moobaayilii kabaatiidha. Ani mataa kiyyaa kanan itti fayyadamaa jira ammaaf akka ajaa'ibaatti itti fayyadamaa jira. Moobaayilii kana lamaan akka ajaa'ibaa irratti dalagaa jechaadha. Warroonni sawaa fayyadamtan immoo sawaa irrattis dalagaa jira jechaadha. Zayinii fi sawaa akka ajaa'ibaa dalagaa jira. Jaawwiillee ni dalagaa. Warra jaawwiillee qabdanii asitti garuu wanti ani isinii dhaamuu qabu wanni isin beekuu qabdan kinoo asitti immoo sawaa shari'aa sawaa warri qabdan riyaala 89 baatii tokko banaa jecha. Baatii tokko banaa koodii itti ergitan gara 2000 fi gara 700 fi 4 gara 900 fi 2tti ergitanii jecha. Riyaala 89 baatii tokko banaa jechaadha. Akkasumas libaaraa warri qabdanillee libaaraallee akka ajaa'ibaa dalagaa hedduu tolchee jira. Amma akka ajaa'ibaa dalagaa jira. Ani fakkeenyaaf moobaayiliin dalagaa fayyadamaa jira. Moobaayilii kunoo karaa kanatti fayyadamaa jira. Moobaayilii karaa kana fayyadamaa jira. Fakkeenyaaf kunoo akka gubbaa har'a 8tti illee automaatikii illee godhachuu dandeessanii fakkeenyaaf kanuma gubbaa kanatti illee automaatikumatti illee godhatanii akka ajaa'ibaa dalagaa asirratti illeedha. Hedduu saffisiisaa olaanaadha. Aappii kana warri amma dura beektanii warri hin beekne immoo
deebi'aa buufadhaa isiniin jedha. Akkasumas warroonni buufachuun beekna telegiraama kiyya jala seentanii karaa salphaan download godhachuu dandeessanii. Akkasumas aappiin haatunellee haatunel beekamtuudha namni hin beekne jiru. Haatunellee amma mobaayilii gaanii dalagdii haatunellee yeroo duraatu mobaayilii akkuma asirra dalaga argaa jirtan kana mobaayilii sin dalagdii zayiniillee ni dalagdii ofirratti haaromseera. Akkasumas sawaallee jaawwiillee hedduusaa ofirratti haaromsee jira. Ammaaf garuu ani mobaayiliidha kanatti dalagaa jiru. Mobaayilii akka ajaa'ibaa dalagaa mobaayilii dalaguusaa itti fayyadama. Haatunellee ittiin fayyadama. Saffisaallee hedduu ol aanaadha. Haatunel aappii haalaan bareedduudha. Akkuma argaa jirtan kana akka ajaa'ibaa dalagaa jecha. Akkuma argaa jirtan kana akka ajaa'ibaa dalagaa jechaadha. Haatunelis akkasitti kun akkasumas haatunel hundi keessanuu update gochuu hin dagatinaa. Haatunel keessa yeroo seetan karaa olii kanaan irra cuqaastanii karaa bakka gadi check update kee dhufu irratti irra dhoytanii update gochuu hin dagatinaa. Update godhuun waan hedduu isin fayyada. Bilbila keessanillee update gochuu hin dagatinaa. Aappiilee itti fayyadamtan hunda keessanillee update gochuu hin dagatinaa. Warroonni oolee bulee aappiin bilbila keessanii isin jalaa didaa jiru update hin gootan. Update karaa hedduun amma irra deebi'ee isin garsiisan jira. Play Store keessa seentanii irra cuqaastanii bakka kana qubaan tuqxanii as tuqxanii erga as tuqxanii kunoo bakka update dhufu irra cuqaastanii erga asirra tuqxanii booda bilbila aappiilee update godhu isin gaafatu hundasaa yoo update hin goone aappiin isin bilbila keessan irraa qabdan sirriitti isin hin dalagu. Bilbilli keessanillee hedduu dadhabaa ta'a. Akkasumas piispoon illee yeroo ammaa kana dalagaa jira. Mobaayilii irratti illee akka ajaa'ibaa dalagaa jira. Garuu piispoon wanna isin dhaamu piispoon hin fayyadaminaa. Bilbila o'uu isaa hedduu bilbila keenya miidha. Aappiilee hunda caalaa piispoon haalaan cimaadha. Saffisisaallee bareedduu ta'us aappiin kuni aappii jalqaba aappii intarneeta bilaashii dalaguu bahan keessaa isa tokko. Garuu bilbila keenya uwwisa isa hin fayyadaminaa. Yoo dirqama isinitti taheen alatti isiniin jedha. Kanuma barnoonni kiyya har'aa isinii qabadhee dhufee aappiilee kana yoo argachuu barbaadan telegiraama kiyya jala isheentanii akkasumas YouTube channel kiyya keessa linkii descriptionii linkii YouTube channel kiyya jala isinii kaaha. Achi jala argattanii keessa seentanii wanni godhuu dandeessanii. Fakkeenyaaf descriptioniin YouTube kiyya yeroo YouTube keessa seentanii bakka kana argaa jirtanii qastii tana tuqxan jecha. Qastii tana tuqxanii qastii tana yeroo tuqxan karaa gara gadii kana isinii kaaha interneeta waan hin cufee jiruufu. Kunoo as yeroo tuqxan descriptionii kana yeroo tuqxan kunoo karaa gadii kanatti kunoo as jalatti isinii kaaha linkii linkiilee as jalatti isinii maxxanse hundasaa asirra cuqaastanii keessaa argachuu dandeessanii. Linkiilee telegiraama kiyyaallee as jala isinii kaaha hundasaatu irra yoo cuqaastan kallattumaan telegiraama kiyya keessa isin galchaa achi keessaa download godhachuu dandeessanii jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.